takkaraa kana garteemi qunxurroon yoo takkasiisan taate malee qunxurroon laaftuun nan quubsitu an. Amma gandi qubaan garteemi qubaan akkasitti jechuuf irraa dalagaami. An quba dhiisiitii qunxurroon laaftuun nan quubsitu qunxurroo jajjabduu garteemi takkana dhaabbattu jechuudha. Saniin na quubsa takkana ija baaftee sitti deemtu garteemi qunxurroon garii bari jitanaa akkana baaftee sitti. Wallahi qunxurroon garii garteemi ija tanaa akkana baaftee sitti deemtedha. Gaayisan qunxurroo takkasii jajjabduu saniin fadha malee nama. Anammoo quba kanaanii firraa dalaga yoo jee naafuu mijaa'u naafillee hin dhufu. Siif galee naaf hin dhufu. Wallahi naaf hin dhufu yoon qubaanii firraa dalaga jee. An qunxurroo wanti laaftuun nan quubsitu qubaan firraa dalagaanii maraadde mataan fayyaa nan qabu. Fayyaa na qaba wallahi fayyaa na qabu. Viidiyoo akkasitti jechuun firraa illee qubaan illee firraa illee dalaguu dhiira agarsiisaa. Yoo nakkaate abbummaan feetee gartee na dhiisi haftuun garteemi haftuun na dura manatti haftee'uuf jaalallee hin dhabdu. Bareedaa kiyya koottuu riqool godhannaa waan takkaan siin dararuu. Bakka uummata akkallee firraa dhiisiin jaan. Wantallee fititiniin jaan kaa jimaa warri gandaa cabsaa albira fitisuun garteemi sanillee fititiniin jaan riqool godhannaan jaan. Sanboota jechuun walirraa barafannee jechuun walsallee quufnee gisee walsallee wal quufne jechuun. Sigalee akkasitti maqanaashoo walirraa achi kaanee yoo feene waraqaati jallee irraa fudhadha giseen jechuun dheebuu bee jechuudha. Giseen xiqqeeffadhee akkasitti dheebuu bee na salee na quufee anillee salamee quufe jechuudha. Sanboota waraqaati jalaa fudhadha baste. Kabiraatillee rumuun hin danda'abas. Haraamis hin dalayne waan safuutis hin dalayne. Heerumeetiin firraa qabbaneessee jechuudha. Akkasii bar dhugaa rabbii akkasii malee qubaan. Indaama nama qubni qubsisanii miti qunxurroo takkana ija qabdu tanaan na quubsala. Qunxurroo gurguddoo gartee qunxurroo akka dhagaatti kana dhaabbattu san gartee takkasiisanii na quubsa qunxurroon wallahi. Akkasitti haala kunoo ammaan tana hanga qunxurroon akkasiisan dhuftu akkanumatti atteenyeeti buraatii tana garaa jala kakkaannee akkasii jechuu jijjiraan. Si galee qubaan hin dalaynu beektaanti. Qubaan dalaguu hin beeknu. Miskiina ni beektanii miskiina ni beektanii miskiina hawaa galu tokko miskiina akkasiisan. Miskiina carraaqqachaa malee guyyaa akkanumatti makaddaa tana malee wanti biraa hin jirre haa sanu. Miskiinni gahiyyaa ni jirtanii biyya miskiinni gahiyyaa. Miskiinni gahiyyaa harabbiin qubanatti hin beeku makadduma tanaan haammadhee bulaa jettu mee dhalaaleen hin baana dhalaaleen dhiiraa miti dhalaa. Dhugaan himanii bar qubaan firraa dalaganii eessa dhugaa himan uummanni kun namni dhugaa himu hin jiru bar wallahi namni dhugaa himu hin jiru. Namni dhugaa himu ni jirtanii guys. No hin jirtan. Ni jirtanii. Mee ergadda dhalaaleen rabbii waan takkanatti hin beeku makaddumaan akka keetii kanaaf qabee boraafadhee bulaa quballee rabbii natti hin beeku dhalaaleen jettamee ni jirtanii dhalaaleen baanaan dhiiran baanu. Namni akka kiyyaan jiru gaa'isaan nu dhalaan qawumaan firaa dalaydii beektaa. Tana keessa arrabni jiru bar waan dhugaati. Arrabni jiru tana keessa waan dhugaati waan dhugaa jechuun jira malee namni dhibbata akka itti ibsatamee jirtan kumee kompiiliingi godhaa jiran. Jirana kompiiliingi godhaa. Jirana fadhiidoo. Uummata bushtii. Taataaf godhame taataaf godhaa guys. Taataaf godhaa wayiin isinii himaa waa oduu aaree warri feetan jirtanii. Oduu aaree anis daabboo geelee tijaa takkaan jalaa baasuu deemaa dafaa let's go. Wanti hundi eega baate haa gannuu yaatu maaltu nu geenye. Nuti ammaan tana rabbiin daabboo maroo nu kaa'e beektaa. Guys taataaf godhaa uummata fadhiidoolee. Uummata fadhiidoo. Dhalaa banjii ajjala yaatanii waan takka hin jiidha. Ati dhalaadhaa. Ati maaliif akkana taataa? Ati nuti dhugaa himne dhalaalee ta'uu keenya hin dinne muxxeen dura jirti. Dhalaa ta'uu hin dinne nuti guys. Harallee walullee dhalaa ta'uu hin dinne nuti.
mucceen nurra jirti garuu dhugeenya. Quba rabbii nutti hin beekuu enne nuti. Dhugeenya malee tana keessa kan jennu hin jiru guys. Waan malee jala deemtanii waan jiinaa guys, okay? Waliigalan alaa galan jaanaa deeti. Ummata quba malee faayidaa hin qabne. Yaa sabboontu. Habbuma akkanatti godhe. Silalu sinarku siamuna watu najala wadu beredu kaisaho. Anara jiba cufin dia maga istata ko dami. Jiba cuf. Wal bira qamaan dhufne diganuti. Qubaanii miti qubaaniin feena nuti. Dhufne karaa jalol kaanee laal. Nyak wal godhe anara nuti. Ara jaalalleen kee tokko siriftiin qaban anjeebee itaala afaan jira. Akkasii walirra dhufnee nyak wal godhu yaa. Dhiyoo tana guutuu lafa jirraa addeeti. Miskiinummaan nubbuute hiyyummaan nubbuute hiyyummaanis bar maallaqa qofaa miti hiyyummaan yoo jaarsa akkana garaa jala kaattuun qabdees hiyyummaadha bar yoon qabaannees. Hiyyummaan san caaltu hin jirtu ni beeyta. Ala saja sanadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalale mutte gaza dalale shamale. Shama. Rakana tana dalan mutte nama garsiisu. Ummata shama. Shama shuke. Beera gaza. Ampirraa waan dhiiraa saniin fikkaa'uu dhalaa tana jibbee wallahi. Muttuma tanaatu na jibbisiisee muttee nama gadi giseen arge. Warri dhiiraa naa hannaa mee teessaniin firra laxxafaa dhugaa rabbi warri dhiiraa naa hannaa. Waan teessan naa hannaa warri dhiiraa. Wal jijjiiranna anis daabbootii jaan isinii hannaa isinis quxxuroo teessan naa hannitan. An firratti laxxafaa isinillee ni tolfattan. Fidaa akkana jee tokko kalee giseen dhaqanii taati jee. Wallahi atilleen kaachuu innilleen tolfachuu ni taati jee wal jijjiirrattan. Anfaan osoo dhiiratee dhiisinarraa dhalaa tana dhukkeen itti kaasa wallahi. Osoo dhiiratee akkaan godhumbo. Deeqattiin salaakkaaf lafumaanuun taa'u wallahi laaqana irratti faxara irratti hiraata irratti dhukkeen isi kaasa wallahi. Fuulduraa fi duubaan dhukkeen itti kaasa wallahi osoo dhiiratee bar dhiirti gadi tunis salmaata kan waan dandeessuun isaati dhalaan tanaaf akkana qobaan daaraa kariime faayite wallahi. Warri fuudhan jaartii teessan laal osoo qubni muttee isiin seenne naatu isin hima. Galgalaas garamaas zaa hunda salaa. Kushiinallee gisee deeyxan harkarra babaasaa shashooqa harmasii kana qaba laal hurgufa harmasii kana ni beeytaniimi. Harmasii kana qaqqabadhaa shashooqa zaa 24 salaa jaartii teessan. Warri jaartii fuutanii qabdan isiniif hima dhugaa. Wallahi. Dhalaan ammata jaarsi jala jirtulleen quufatti hin jirtuu jaan. Sigalee qammasuma jirtu malee quufatti hin jirtu. Kanaafuu warri jaartii qabdan zaa 24 salaa. Wallahi warreetan gartee na fuudhuu karoora qabdanillee lafa nan buusin halkanii guyyaa zaa 24 na salaa jechuudha. Akkas jechuudha. Dhiirri jechuun sanii malee dhiiruma akka gartee galgala keessa gisee beeloyte tarta akka citaafitti haamtee raftu hin ta'inaa guys. Dhalaan amalli dhalaanii fada zaa 24 fada. Dhalaan gartee miidhalaan hunquuftuu hoggaa jaana akkaan beekutti hunquuftuudha jaanii ni beeyte. Waan kaajachii keessa gisee akkana uraa jiru san gartee bishaan kanatti mana itti guuman gootu bishaan kanatti na itti guuman gootu numa dhoydu. Dhalaan akkasii dhalaan hin quuftu jechuudha. Dhalaan zaa 24 dhalaan hin quuftu. Wallahi warreetan jaartii qabdan garamaas galgalaas salaa zaa 24 hafuuran kanninaaf sigalee. Ana mala gartee mi gisee neeru. Garama takkaan fada. Laaqana hoggaa nyaadha. Galgala taraa duraa haaduma shooquu salmaatan fadu. Taraa duraa san galgala yoona saleen fadu'an. Taraa duraa narra babaasitu mana shushukumee maal jee onnee isaarra na raffisee jechuudha. Giseen onnee isaarra rafee galgala immoo if gubbatti agaruu hin qabu. Akkas. Galgala beeytaa mi'a hin mi'oytu hedduu toora akkasitti raftu san hin mi'oytu. Gisee gartee gisee hiraata nyaata san salmaan hin ta'u.
wallahi isi hiraata nyaate san hedduu Salmaan ni mi'a. Hoggaa hiraata nyaatte gartee mi wal shoshooytaniituma maal jettanii kiisii kaa wal gootanii maal jettanii wal shoshooytanii baqa garaa jala ol kaa'attanii raftan. Hoggaa garaa jala ol kaaftanii wal kaa'attanii jechuu toora sa'a 7 fi toora sa'a 8 tana raftan hirriba illee ofirraa facaastan. Ichi booda wal saltan. Amma namni gari hiraata nyaateetuma nama sala. Sii garee hiraata nyaatanii nama saluun hin taatu. Sayfiin himaa ganaafillee hiraata nyaattee nama hin saliin. Hiraata nyaadduuti xiqqisho shoshoo hiyyaartii ta'e. Xiqqisho shoshoo. Xiqqisho harmasii kana faa qaqqabaddu afaansii kana keessa faa kiis godhi gartee mi shoshoohi. Onnee teetirra kaaddu mataasii kaa akkasitti onnee teetirra kaaddu yookiin lubbuu sii tana fuudhii lubbuu tee tana jala kaaddu raffisi. Intala dhalaa sayfiin himaa. Galgala keessa gisee xiqqishoo hirriba firraa facaastee illee hirriba firraa facaastee likkissan Salmaanni sanii bareeda halkan keessaa san malee khataraa duraa san hin bareedu. Halkan keessaa bareeda sifiin himaa Salmaanni. Galkan keessaa san gisee saltullee akkasuma keessan kaayin baqa osoo rafu jirtuun jiraamii xiqqisho shoshoohi ni mi'eessi. Hanga bishaan dhufuu keessan kaayin osoo bishaan hin dhufne yoo keessa rakkoo. Tuyoo shoshoohi hanga isiinsa hummaana hoggaa bishaan adii tokko irraa fiddee jechuu hoggaa bishaan adii sana irraa fiddee jiite jechuu hoggaa isiin jiite hoggaa isiinsa hummaana keessan keenye maana guraareetu garteemi akkasa dhiggodhidha dhiq godhi si galee akkas godhi malee akkanuma keessa kaa'uun san waan hin taane si galee tanaafi dhalaan Somaalee faa deemtee dargatti Suudi Arabiyaa faa silaamma dila kana hunda qophaan waliin agartuu jechuu dhalaan dinye silaamma dila kana hunda qophaan waliin agartu si galee kanaafuu sirasiraata salaa warri dhalaa saltan warri jaartii jalaa qabdan sirasiraata fadhii irraa baasaa fadhii likkitti irraa baasaa dhugaa rabbii nama dhugaa isinii muffeetan isinii uummata ajaa'aa likkis salaa jaartii hoggaa saltan dhugaan isinii himaanii uummata cincaa anamma wallahi dhiira garii faa osoo na fuute guyyaa takka jalan bulu guyyaa takka an guyyaa dura na fuudhu guyyaa dura gartee wal jaalachuu illee osoo hin ta'in kara deemaanuu waluma jaalattanii beektaa siin jaaladha sumaan jaa. Guyyaa ammoo na fuudhu deemu firraa hin laala. Si galee akkamittiin firraa laala ni beektaa? Amma baqa nama tokko laala namni kun na jaalataa na fuudhettee karooroon godhatiin rabbiin adda isin meessuun mala siif galee guyyaa ammoo gartee inni kun na fuudhaa beektu guyyaa mana keessan cabsaa dhufate. Si galee hoggaa mana keessan cabsaa si dhufate san na fuudhaa sammuu ta'e beektee barsiif galee adiis beekte sammuun ta'etis beekte qunxurroo isaa akkana qabdee laaluu qabdu. Bakka kophaa yaamtee qunxurroo isaa akkana qabu qabdu. Hoggaa akkana qabde qunxurroon isaa yoo akkasitti fudhuuf jettee qunxurroon isaa jechuu yoo akkasitti haateef namni san nama danda'u akkasitti irraa laali qunxurroo qabadu nama gizee heerumuu deemtu garteemi booda rihaala suuraatiin gizee walitti isiniine. Mashaqqaa uummata raamaan nunkaayin obbalinaas hima booda jalaa deemtee qubaan firraa dalaguu hin dandeenyu biyya ormaa keessa teessee akkasitti qabaddu laali yoo qunxurroon isaa san nama haatuuf taate nama jabeenyi san si galee akkasitti laalaa nama firraa akkasitti qabaddaa dhalaan gadi ni qaanfattii bas wayi nuti qunxurroo saamoo hin qaban wayi nuti ni qaanfannaa jettanii hin jeeyina nama bultiitti seenuu deemtan takka firraa laaluu qabdan laala akkasitti qabattanii qunxurroo isaa garteemi. Yoo gisee akkasitti qabdee qunxurroon isaa akkana kaateef namni san nama jabaa haala gossaalan wajji bultii ijaarran. Yoo ammoo nama san kan qunxurroon isaa hin kaaneef taate namni san nama jabaa miti. Jigalee dhalaan hundi dhiirti bichaan dhalaa firraa laaltu dhalaan illee dhiira firraa laala. Wallahi firraa laala. Hoggaa gartee wal fuunaa jettanii walii himtan dhiira kana shashoohaa akka kakkaatuuf laala. Hagarii barnuu kaatuufi wallahi hin kaatuuf hagarii meeqaantamii nagarii. Akkana garteemi lubbuu isaa tana fayyada qaqqabadda hareeda isaa kana qaqqabadda akkana garteemi akkanatti jechuu akkasitti dhiira qaqqabadda qunxurroon akka kaatuuf laala eelitti kaa akka nama gartee waa humaan beeni tokko kaa
akkasitti qaamusaa kanarra akka ijoolleetti irra kana caccaate irra akkasitti baqa akka nama hojii taphatu misaaleef garteemi akkasitti ilaalaa dhiira firraa shoshooqa dhiiruma tanaa hunda shooqanii bari hin dhageenye ise dhiira bichaan nama shooqa marummanna guyyoo waa'ee manii malee gaay wallahi bar dhugaan baane ani dhiirti bichaan naman shoytu dhalaan illee dhiira firraa shooqa laalaa wallahi billaa ana malaa beeytaa duraan takka garteemi duraan takka jechuudha bakka ani jiraami gizeen dhiira tana jaaladdu dhiirtummaan tun jechuu garteemi dhiirtummaan tun yoon akkana tuqata kaatuuf jira rabbiin naar kasaa jaanliin tana jala rabbi naa dabarsu dhiirti jechuu sigalee tu'auma yoon akkana tuqa jechuu akkanuma bakka karaa hoggaa yaanu akkana gizeen qabadhee jechuu akkanatti namni tokko kaanii jiraami firiindonni bara akkana harkaa qabatee deemuu wooma jiraati koomaan jechuu akkana yoon qabadhee karuma kana deemee dirqii galee maxxoo kaatu jira akka namni kun xoroon isaa nagar akkana kaatiif meeshaa anamma namni garii gartee miyoo akkanumatti jechuu assalaamu alaikum jee harkuma na fuudhe quxuroon isaa nama sannuma kaatiif waan kanaan beeku wallee na kaafatuudhaan isaa garoon kaafiin akkasii illee hin qabu meeshaan jeqee asumatti si galeemi namni garii akkasii jira akkasii kaafatu si galee anamma nama garii gizeen akkana assalaamu alaikum jee meeshaan isaa akkana dhaabbattee harkuma isaa akkana tuquudha. Sigale annama akkasiisaniin fara akkasiin meeshaan kaatuufsan dhugaa hima firummaa wayii baddii wallahi billah amma dhiirti garii gartee minii isin kaatu dhalaa gariitis ilaalame shooki yoo feete irra ol deemi yoo feete irra gad deemi dhalaa garii meeshummaa nuun kaatuuf dhiira gariitis akkas dhageeffadhu dhalaan garii tooma muxxee tanaa'u jaarsuma sii kanaan dheessutu jira sigale tooma bakka zooma jaarsisiituun zooma jaarsisii kun muxxee fadhutti fadhii isaan guutuuf sigalee kabajaa isaan eegduuf seera isaan eegduuf saa nyaata isaan eegduuf saa mana hirriibaa isaan eegduuf sigalee dhalaan garii amma manuma hirriibaa kanaa'u tagartee akkuma kalee inni salee biraa keessaa kuta san akkasuma dhiirtotun itti deebituu jira sigalee dhalaan garii dhiirti irra caalaa maal feeti bakka biraarra bakka itti ol saltan san garteemi bakka san bareechi sigalee bakka itti ol saltan san bareechuu qabda sigalee ichi booda sigalee anamma wanti feetanarraa haftee bakka itti ol sallu san yoo nu bareechee naaf ijaarsa kiyya haala gosaanan fadhu garteemi firaasha tokko haa ta'u bakka itti ol sallu sanaan bareeffachuu dasana jetti bakka akkanuma lubbuun xiyyaa'u sigaleemi dhalaan garii ta'e bakka itti jaarsa kalee sale san achuma irratti jechuu arrageeleen xiyyeessaa dhufte na jaloosi intal hootun hamdiyaa dhalaan garii jechuu taphakuma itti jechuu sigaleemi bakka itti kalee jaarsaa wal salan borullee achuma irratti eebeenii wal salanii jira sigalee dhalaaleen akkas hin ta'ina laal sigalee jaarsa keessan hoggaa heerumtan izaadii deemi afullaal gizee inni dalagaa dhufe garteemi gizee inni dalagaa dhufe kan shiita kana suuqatee laal olii gad laal dura laal dhiq dabbaa kana dhiq funnuq feetu kudhanuu dhal dura laal akkasii miliq wilik jii sigalee zaadii deemi afullaal gizee isaa agarte dhungaddu jaalaloonti walitti ergisaa dhungu zaadii deemi afur hoggaa inni dalagaa deemu hoggaa inni taa'u zaadii deemi afur dhungaddu jaarsa kee zaadii deemi afur sigalee anamma wallahi ni jira migizee neeruma haa dirqama deemee carraaqatee na jiraachisa malee zaadii deemi afur jaarsa kee akka kanan na jalaachi goofa sigalee osoo wal salmaataan tahiin waan biraatu yoon dhabee duuda isaa duuba rafuun fada jaarsa kee duuda isaatti hirkatee bakka innaa waan biraatu jechuudha sigalee waan biraatu yoon irraa hafe duuda isaatti hoggaan akkasitti hirkadhee rafee akka nama gartee yookiin jannata keessa jiru addunyaan tun akkasana fakkaatti wallahi addunyaan tun akkasana fakkaatti sigalee jaarsa keessan zaadii deemi afur dhungadda zaadii deemi afur jaarsa keessan biraatiin fagaatina jaarsi tanaaf isinirra laallataa bargaa isin maal taatan sigalee dhalaa muxxee babal'aan dhugaan isinii himaa wallahi billaa ummata ajaa mee namni dilli kun maal godhichiiftan taataa godha hammota kompilinki godha taataa biite isinirra hin fadhu kompilinkuma godha mee an akka itti jaarsi isinirratti hin laallanneen isinii himee ummata ajaa quduraa wallahi billaa bar dhalaa ajoyituu goosiittii tanatti rabbiin dhiira gartee midhiira kaagara qabdu qaba wallahi billaa baran ajaa'ibana taati dubbiin akkanaatu ni wallahi jaarsa keessa laa zaadii deemi afur laa dhiq
Dik dura jala. Sinigale jaarsa keessan kana bar hamilee idaamaa fi isin hin beektan malee tagari ammoo gaara takka dhalte. Yaa abbaa maallee wayi koonna gabimeeti takkuma dhaltee bar takkuma dhaltee. Waantumee yaa abbaa maalleeti. Jaarsa keessan lakkudhanuu dhaltan lakki. Akka inni gartee dhalaan tun dhalaatti hin fakkaanne siigalee akkasitti fakkeessaa wallahi billa anammaa jechuu laala siigalee hangaan dhaladhee addunyaa tanarra jiru nama takka bichaan nama akkasii eegan nama takka tosoo jechuu haadha abbaan isii okkono osoo isii dura ta'anii jaarsasii miila irraa dhiixu miila saafaa fiddee miila jaarsasii saafaa keessee akkasii jechuu miila irraa dhiixu intala takka bichaan agar wallahi intala takka siisan TV keessattuu nagarrasiif galee intala sanaalee haadha ilaam jaaniin siifii nima dhaggeeffatu siifii nima isiin san Itoophiyaa jaarsisii sigalee yoo tujaarummaa eelisi dalagee eelisi waan ajaa'iba sirraa ta'an nama Oromoo hudiisiiti Araba irra fuudhuu danda'u Araba jechuu Araba gabbaree jechuu gabbara siichi kaayee jechuu waan feetee nama Araba fuudhuu danda'u jaarsisii sigalee garuu isiin intala Oromootiin illee Oromoo akka Hararitti gurbaasantu jijjaarasiif galee jaarsisii isiisan fuudhee ilmaan ja'a qabdi laal siigalee mizaadi demee fudladhe habibi mi'aane yaa jaarsa koo yaa abbaa mana koo yaa dhuura too yaa garaa koo jettiin siigalee jaarsasii akkana goggooti jechuu wallahi billahi Dubai deema Ameerika deema biyya hunda deema siigalee takkaa jechuu isa kanaa fuudhee siigalee namni dhageenyu jiru fuudheetillee hin jiru haadha ilaan jechuu hanga udduun isaa galbalbaltu gartee miilaa hangasi jaalata sigalee nama silaa kudhanuu intala kudhanuu fuudhuu danda'u. Dhalaan garii dhaalan malaan faayidaan qabdu laadhasumaa cimminne. Yaa abbaa abaluu qoomee malli maaliin nakkee qoomee ambasayii takka naafiti jedhiiba. Tagarii wallahi billahi tagarii akkasi. Dhalaan garii akkasii bar. Wallahi dhalaan garii akkasii wayi beektaneesse. Kanaafuu arra booda qubaan firraa dalaguun hafee jira. Rabbi sodaadhaa quba dilii ittiin baasinaa quba dhiisaa akkanattuu dhiirti jechii raamaan guutte dhiirti suudii jirtus yoo uma guyyaa takka muxxee agarree ijatana jiifanneetteeti zaadii 24 rabbi kadhachuu jirti gabbaatii dhiira teenya tagaara keessaa loon eeddusanitti gaala eeddusanitti muxxee kan isinirraa qabbaneessu qubni kana booda nurraa dhaabbachuu qaba kana booda nuti quba hiriiratti boo qabna bakka daandaa wayyaalee gartee mee akka gaafa duraanne san akkasitti hiriira boo qabna amma hiriira baanaa qubni nurraa hafuu qaba dhiirti nu dhiyaattee nu saluu qabdi dhiirti nu jiisuu qabdi qubni keenya dhudhukkubu jira uffatallee dhiqachuu dadhabne daandaa wayyaalee itti jaa warri qubaan firraa dalagu hiriira baa deemaa hiriira boo qabdan kun waan qaanyitii miti dhugaan isinii himaanii. Siniif hima wallahi dhugaan isinii himan warri fuutanis jaartii teessan nurraa bulcha jaartii teessan akka itti saltan wallaaltanii akka itti jiraachisan wallaaltaniiti jechuu siigalee jaartiin teessan karaa Suudarabiyaa kanatti deemtee mana madaamitti dhukkeeraa mana agartee dalaydee jechuu siigalee itti kaatee akka taatu dhabdee qubaan firraa dha'u jirti. Warri jaartii teessan qabdan jaartii teessan haada meeqaan lafatti nurraa gadi daddaa rabbi sodaadhaa lafatti nurraa gadi daddaa jaartii teessan. Jaartii teessan riba bareedaa kanaaf jecha bareedaa kanaaf jaartii teessan gannurraa teessisaa. Walla irra guddaa bar warruma jaarsitee baatee meeqa akkana nu cunqu ni beekta harmalloonni akkanatti gartee asirraa nu cunqu kun irra guddaa kooma jaarsi salmaata quubsuu faa dadhabee gartee mee akkatti jiraachisu wallaale kooma akkasii kana faatu jechuu siigalee mudhii nu kutu jira siigalee jaartii teessan warri fuutaniif jalaa qabdan akka gaarii salmaata bareedaa kanaaf jaartii teessan haadatti hidhaddaa nurraa teessisaa. Sikalee kanaafuu jaartii teessan nurraa qabaddaa nuti warri jaartii qabdan jaartii teessan nurraa qabaddaa. Kana booda walitti gabbaan jechuu sigalee qubni dhaabbachuu qaba. Qubni dhaabbachuu qaba. Sigalee ijjituun ta mangistiiti. Qubni kun ka mangistiiti. Itti gaafatamta warri qubaan firraa dalagu hundinuu itti gaafatamta seeraan jechuudha. Sigalee kaysanii miti wanti hundi ta mangistiiti jechuudha. Dhugaa rabbii barakkasii. Ummata ajaa'ibaa dhageessanii. Ummata ajaa'ibaa.
dhageessanii mi walii gallee qubni hafuu qabu. Higalee warri qubni hafuu qabeetan ergaddaa isiniin naqaa qubni nurraa hafuu qabaa. Maammodoon nu saluu qabaa. Maammodoon nurraa qabbaneessuu qabaa. Qubni keenya mashaqqaa raamaan harkee jira warri jettan ergaddaa. Isinii galee qubni nurraa dhaabbachuu qabu warri jettan ergaddaa. Dhalaalee qofa an dhiiran jenne. Hiriiratti boo qabdan daandaa wayyaalee gartee mi akka durka akka dur gartee abiyyitti hiriira baanu takka nagarrasi. Abiyyitti hiriira boo turree bannuti dur. Akkam jennanii yaadattanii mee gaafa duraanii daandaa wayyaalee jechuu turre gaafa. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaya fayada.